Gara biyyaa gallee hojii akkamii hojjechuu dandeenya? Hojii akkamiitu nu wawwaattaa? Hojii akkamii hojjennee galii guddaa argachuu dandeenya? Akkasumas birrii meeqan hojii kana hojjechuu dandeenya? Birrii meeqa yoo qabannee gara biyyaa gallee hojii hojjennee jijjiiramuu dandeenya? Kana bicha Wi-Fi yoo fudhannee yoo galle biyya keessatti ni hojjetamoo hin hojjetu jettanii warroonni koomentiidhaan gaafii na gaafattan kinoo gaafii keessaniif anis deebii deebisuudhaaf qophaa'ee yaadee jira. Aga dhumaatitti na wajjiniin tooraa. Gaafii gaafattan hundaaf deebii as keessatti ni argattan. Ani siifoodha. Nagaa isin irraafan akkam jirtu? Nagaa jirtu. Nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti isiniif yaa baay'atu. Warroonni guyyaa har'aa gara mana kootii dhuftan anaa dhufu noora isiniin jedhee jira. YouTube siifootu jedhu subscribe gochuun akkasumas viidiyoo kana sheerii laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara viidiyoo kan guyyaa har'aatti isin dabarsa. Maal jedhaa? Gara biyyaa gallee hojii akkamii hojjenna? Birrii meeqan hojjenna hoo? Hinni jettanii gaafii na gaafattaniif deebii isin qabadhee dhufee jira. Gara biyyaa galanii hojii hojjechuun yoo ati kaayyoo qabaattee, yoo ati karoorfattee jiraatte ni hojjetama. Ijoolleen tokko gara biyyaa galuu sodaatanii qaala'insi jabaatee, qaala'insi maal ta'ee akkamitti gallee biyya keessa jiraannaa, akkamitti gallee maal goona jedhamee baay'ee ijoollee baay'ee gaafii isinitti ta'ee jira. Qaala'insi ni waddade, eeyyee dhugaadha, ni waddade. Kuni dhugaadha. Geni inuma jiraatama. Akkuma qofaa cooma muratanii, akkuma qofaa daadhii unatanii biyya keessatti jiraachaa jiru. Kan qullaa deemus hin jiru, ni uffatama. Kan dhoobuu deemus hin jiru, ni dhugama. Garuu qaala'insi widdiidha jedhama. Eeyyee widdiidha. Akkuma kan bittu widdii ta'u kan ati gurgurtus widdiidha. Inni achi zooree waluma bira dhufa. Yoo ati kan ati gurgurtu rakasa ta'ee kan bittu widdii ta'e dhugaadha. Akkanatti jiraachuun danda'amu. Gini kan ati gurgurtu widdii kan ati bittu widdii wal bitee wal gurgure waan ta'eef biyya keessa ni jiraatama yoo jedhame ni jiraatama. Akkuma qofaati jireenya. Akkuma qofaa uffatanii, dhiqatanii, nyaatanii, quufanii, rafa'anii, ka'anii jiraata. Namootiin tokko qaala'insi waddadee maal gochuu dhuftaa hin dhufinii kan jedhee haasa'ullee ni jira. Garuu namni akkasiniin jedhu suni jireenya ofii jiraachaa jira. Daa'ima ofii wajjin jira. Haadha manaa ofii wajjin jira. Abbaa manaa ofii wajjin jirti. Dubartoota biyya Arabaa keessa jiraniin garuu hin dhufinaa qaala'insi widdiidhaa jedhaniin yaa waddadu hojjettee atillee biyya kee keessatti jiraachuun ni dandeessa. Maal hojjennaa inni jedhuuf nuti hojii tuffachuu hin qabnu. Hojii kamiyyuu yoo hojjette galii qaba. Hojii kamiyyuu yoo hojjette ni jijjiiramta. Ati garuu hojiin tuffatiin. Hiriyaan kee tokko si biraa galee gaafa suuqii bane suuqii tokko banuudhaaf birrii meeqa nama gaafata? Yoo xiqqaate 500 aga 10,000 si gaafachuu danda'a. Hiriyaan kee tokko hojjettee galtee birrii 800 yookiin 910 qabaatti. Suuqii guddaa banatti. Ati yoo birrii hin qabu galee maaliin suuqii banadhaa hin jedhin. Birrii qabduun hojii xiqqaa hojjetta. Birrii qabduun jijjiiramuu dandeecha. Obboleettiin kee 800 gaafa suuqii bantu ati garuu birrii 100 waa guddaa hojjechuu dandeecha. Birrii 100 galii ishee 800 caalaa galchuu dandeecha. Kana gochuun ati karoorfadhu, ati kaayyeeffadhu. Fakkeenyaaf ijoolleen keenya tokko maal jedhaa? Waan akka loon horsiisuu, waan akka lukkuu horsiisuu, waan akkanaa biyya alaatii gallee kana hojjennaa akka hojii waan gadaantummaatitti fudhatanii biyya alaatii gallee kana hojjennaa jedha. Kana hojjechuun humna xiqqoodhaan galii guddaa argachuudha malee hojii tuffatamaa jechuu miti.
Beeka biyya ormaa keessatti dhiqattee uffattee miidhagdee jiraatta birrii ni argatta. Biyya kee keessattis galtee akkasitti jiraadhe birrii argadha yoo jette hin dandeechu. In argamullee. Hojjettee birrii yoo argatte ni argama. Atin hojjenne taanaan garuu birriin ofii siif hin dhufu. Mee birrii 100 qabaadhu. Hindaaqotuma tokko biti. Hindaaqoo tokko horsiisuudhaaf wanti si barbaachisu mana yoo taate xiqqoo ishii luukii 5 kophaatti ijaari. Achi booddee isa san guyyaa guyyaadhaan jalaa qulqulleessi. Ijoolleen maal jedhanii hindaaqonni hin xirooftii, hindaaqota gibbii keenyan hin geenyu, hindaaqota hin horsiisnu yeroo jedhan nan dhagaa. Garuu yoo hindaaqota sanatti guyyaa guyyaadhaan jalaa xaradde, yoo hindaaqota sanatti kunuunsite hindaaqonni hin xirooftu. Gabii kan galchu immoo maal? Hindaaqota dhugaa dubbachuu. Galii guddaa irraa kan argattu maal irraa? Hindaaqota irraa, loon irraa. Garuu sinis shii uffattee dhiqattee miidhagdee suuqii keessa dhaabbattu saamichaa laaltan san ta'uun qabu. Dhannee uffannee dhiqannee suuqii keessa dhaabbannan jedhina ta'uun qabu. Wanni barbaadan hojjedha. Hojii hin tuffatina inni guddaan hojii hin tuffatin kaayyoo qabaadhu tokko. Lammaffaa galtee biyya keessatti arra boru jettee burjuujjain kallattiidhaan hojiitti ba'i. Yoo arra boru jettee burjuujjofte birriin ati qabdu si harkaa dhufa. Boruuf iftaanitti waan ittiin hojiitti baatu hin qabdu. Garuu kallattiidhaan galtee ati hojiitti baata yoo ta'e ni jijjiiramtalleedha. Ni argattalleedha galii. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf hojiin tuffatinaa. Hojiin kamuyyuu hojiidha. Yoo xiqqaate birrii 100 qabaatte yoo ta'e wanta yeroo galteef aga torbee tokko keessummaa sitti dhufuu danda'a. Maatii keetii waan tokko bibbituu qabda. Waan akkasiisan kophaatti amma ta'e lafa godhadhu. Birrii ittiin hojii banachuu barbaadu tokko birrii 100 akkanatti yoo qabaatte abbaa feete caalta. Ati suuqiin banadhaa. Abaluun 900 1010 suuqii banatee suuqiin banadha jettee biyya ormaa keessatti umurii kee fixin. 100 san hin dhibbin gootee hojjetteetu galii immoo abbaa 10,000 caalaa galchuu dandeecha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Karoorfadhuu ka'e, kaayyeeffadhuu gali. Gaafa galtu karooran biyyatti gali. Zindattee yoo galtee biyya keessatti burjaajoftee hafta. Garuu karoora waan akkanaa kanan hojjedha jettee waan hojjettu saniif haala mijeeffattee galtee kallattiidhaan hojiitti yoo baate ni jijjiiramta. Kanaaf qaleensi waddadee jettanii umurii keessan biyya ormaa keessatti fixinaa. Dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessattis hojjettanii ni jijjiiramtanii. Gaafii inni lammaffaa waayifaayi asii fudhannee yoo galle nu hojjeta inni jedhuufi waayifaayi ni hojjeta eeyyee. Garuu asii wanti asii fudhattanii galtanii qafoo qofa kan isin bitattanii galtan jechuudha. Qafoo bitattanii galtanii qafoo erga bitattanii galtanii qafichuuyyuu kan humna qabuuf kan humna hin qabne akkasumallee ishee harkatti baattatanii deematan yoo taate kan chaarjarii teechisuuf kan chaarjarii hin teechisne gosa qaba. Gosa qaba. Warri bitattanii galuu barbaadanii yoo barbaadan koomentii alatti na kataba waayifaayi akkamii akka bitattan isinii qabadhee dhufuu nan danda'a. Waan an ofii kooti bitadhee galee itti fayyadamaa yeroo jechuudha. Kanaaf bitattanii yoo galtanii waayifaayi ni hojjeta. Bitattanii galtanii qafoo akkuma galtanii teelee deemtanii irratti guuchifattanii isaanuyyuu simiitti guutanii qafoo san keessa galchanii isinii kennan. Kan ji'aan guuttanna yoo jettanii kan ji'a tokko birrii 1,000 kan hoggaan kaashii ofirraa kaffala yoo ta'u birrii 6,000. Kanaaf kaashii birrii 6,000 ooma tokko ofirraa kaffaltanii kan hoggaa tokko yoo guuttattan aga hoggaa tokkotti akka barbaadanitti ittiin jiraachuu dandeechanii. Kanaaf waayifaayi asii bitattanii yoo galtan eeyyee ni hojjeta. Waayifaayi guddaa garuu hin beeku isa mana san jechuudha. Ibsa isaa yoo bade wajjin badee isa maal jedhu san an hin beeku. Ishee xiqqittiin harkatti qabatanii bakka barbaadan deeman isheen chaarjiidhaan hojjettu garuu ni hojjetti. Anoo bitadhee galee itti fayyadamaa jira sinin jechuun jaaladha. Viidiyoon kan koo kan guyyaa har'aa sumarratti dhaabbata. Gaafii wanta sinitti ta'ee wantoota adda addaa qeeqotas yoo qabaattanii wantoota immoo gaafii sinitti ta'e waan hundumaayyuu wanta barbaadan koomentii jalatti naaf kataba ani isiniif deebisuudhaaf
qophii xumureen jira. Nagaan naa tura. Isana nan jaaladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii gochuu hin dagatina. Aga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti